يعني ترى وان ترى تكو ترى posti wayirra wallolanii turraan austaan ana siin akkami akkan jechuuni dandeettaa dhiisi jennaaniin innini waan miidiyaarra arge dhuftee markazarra ol ba'e jennaani arrabsa ulamaan arrabsaan bakka adaban qabu gabaabamatti yoo inni kana godhu namni qaalii isaa deebsu hin jiru anammoo natti toluu hin dandeenye isa duuballee deebi'ee haasa'uun barbaadu waan ta'eef waan jiru ani itti himnaaniin inni sekendii takkaaf nama obsa namaan qabne na baase yeroo saniif boodarra immoo deebi'ee ofumaan na deebise birrii guurani mallaqa guuran kana bakka mallaqaatti deebina baatitti meeqa kafaltaa achitti markaza sanitti baatitti hin kafalleen dhiifama baatitti hin kafalamulleedha akkamitti baatiin osoo hin taane guyyaa yaani fakkeenyaaf ji'a lama dura birrii guurreefi ammallee kafaltee qaraataa turtee quraana ana baanta kafaltiin markazni kafaltiin ani walii galatti haga bira turetti qarshii 5,000 kafale siigalee 5,000 kafaltiin laazima ilalaal bar ji'aanilleen kafalan akkaataa itti guuran birrii siif himuu jira ji'aanin kafalan muhaadaraa godhan fakkeenyaaf muhaadaraa jechuun akka fakkii eebbaa tarii ammoo gargaarsa ustaazaa jedhanii garee gargaarsa ustaazaa ijaaran siigalee ati ji'a kana keessa ji'a tokko fakkeenyaaf muhaadaraa birrii guuranii fi qarshii maallaqa guurtee fi erga kaatee booda achirraa ji'a lama ture gargaarsa ustaazaa jedhan ammallee maallaqa guurama achirraan ji'a lama ture ammallee ji'a lama yookaan ji'a sadii ture gargaarsa jedhan achirraa ture ammallee muhaadaraa jedhan akkana deeman kaashabakaa kamaarree janii jiranii jennuma dhageenya waan guuranni beeku gargaarsa jechuun ha kompiitaraa hasuufaa hundi nafu yaa kunni jira kompiitarri galee baawuzawee dhugaa dubbachuuf shamara qarshii 100 ofirra qabdu jira markaza san keessatti yoo fakkeenyaaf yoo ati birrii kennitee birrii hin kennine ta'e birrii guddaa hin kennine yookiin ammoo gizee hunda birrii hin kaffalle ta'e ilaalcha addaatiin si ilaalan si jibban bakka sababa wayii sirra barbaadanii riimoof godhanii si baasan si galee achumarraa wallollee ani gizee hunda birrii akkami kadhatta minaamin jennaanin ana wallollee riimoof na godhe gin ammallee waluma dubbifna walwanni hin jennu maaliif jennaan sirri na beeka anillee innillee sirri waan isa beekuuf innillee waan na beekuuf waliin lollu walillee mormin walaaf walleen dhaabannu dhugaa dubbachuuf amma doonni aziraa ta'e natti tola ture kanuma wanni jiru gargaarsa jettanii har'a gargaaruu dandeettan baawuzawee gargaara rakkoo hin qabu garuu qaallitti tana waliin guruppii san keessatti Amirri gaafa baasuu geesse marka isa bira dhufta malee amira qabdaami garuma san keessattu walumaa gala markazni amira qaba amiras qaba korees qaba amira sunenyu yeroo an keessa turetti amirri shamarran wayiiti mucayyoon sun amma biyya galteerti koreen ammoo ijoollee amira olillee gahee guddaachi keessa wallahi an garee isaa san keessa dhaqellee laalee beeka wallahi lazim linkii namni irratti ergee imoo jechuudha booniyyeef inni wal moggaa ta'an taayituma dhaggeeffadha lakkoofsa sagal dubbadhu maarreenaan jennaan irraa ka'ee achi keessaa dhaggeeffadhu an bakka hin qabu waan si gaafadhu guruupiin isaa sun nammeeqa walii gara baay'inni namaa ani amma keessa hin jiru waan si baasu waan siif galuu qabu amma yeroo kana keessa an keessa hin jiru siin jedheera beeki ammallee ammoo quban dhabu si galee keessa hin jiru an keessa rimuuf godhe na baaseeraan haga na baase immoo tureera xiqqootu ture amma si galee ammallee yeroo sanitti ijoolleen gahee olaanaa taphattu koreedha malee amirrani miti irra caalatti koreeni nama lama nama sadii keessa namni lama gahee olaanaa qaba achi keessa mucaa tokko maqaa nama kaasuun hin barbaachisaa barbaachisu nama no hin kaasini yookaan isan barreessu ibsaadha barattoota garuu isheen wattuudha amirri sun hattuudha amirri sun ufiif wattuudha yoo baasan illee waan qabu مريم مبارك ماما بانر الدول يجوتنا تكلم ميسرونو ديفا ما كنترول كل جنتي سارة كون كابوتا يبدي ماما بياني نواما يام
دول يا عرفوني رانجا بابان كان جرنا ما بايو جراته دبدو سرلو يه لا لي دربدو ولا ملالو كم دبينا ما بيجون جتو duga ma bayani dufe ragan juru sala sabam rakko mitinuti ma bayan gargara mur rakko kam nu jara khen ana kana mata kotti kalma dum ba mu jaba to kotti wannan suda ta jiru mahallaka inni gargara mu bate khanamit namni jarsa jarti normal tahani yora ko qabatan normal makan mati yora ko qabatan normal ni gargara musafir staw mubarak ni gargara rakko rankam no khanamit mucas dura ifin fannisa jaw turumba duni dag dubi da sirri la imsa ba jalla mucas ifin fannisa jaw miyo wan kana dalai miyo yo afrisan dage nyi mucas miyo tan fotani bakani jiru de tige sitani balaga gurtani miyo yo ga fa isa bira duftasi umman yo fere walin garu man maw media gubat rabsha qaba sala jarti no ga ba se chunu wan safata miti ummata ammi oso waritin dufu wan kana godani mo mala gurtani wale fitani milyon tu yo wata milyon bulle gurban na ma ajje sura alma de ba ba ne mi dami milyon tu yo mi damte fafa wani goda mu mubarak musamma gurra waqti gurra sirri datin da ke bar dubidan sororo mata na fitna jira bale yang jaif bodan de sina gal kan la ko ana la ba dubi malaga tin de bisina malaga mu ci jot obsi malaga gura to jiran guran ne mi rakko yo jira ta gargarani nama normal rakko yo ka ba ta gargarani ammo jara khana normalan tayi jara rabsha khana dalagi oromo khana gubat rabsha khana dalagi maleni sa gura mutti na fe to jibi acim meisina milyon tu yo mi dam yo abrisa dago ba nanu an kara dalai dem gurban rana fumi milyon rana be abrisa dage mi gafe sabire dufte yo abrisa ditani kalasi ya chaja ba yo na mata wal sintala mutata normal jitan anam manggar manja ngale to ba abo jara kenya bari beta namni ga wan namni jo'u fi wan namni dubbat hunda dubbattani isuman dabki fatu jira amman tana dimmani gargara fin gargaru asma qabadada timmammo malanni gurametif jira kana duro gurametif jira li asma qabadda malif jennan komanti ajjala nani berresu juru nam hiddu khani makasi lakaw dandahu ji'a sadi ji'a lamati supportini gona jan sunaka jirutti haa tahu amma gurbattiin kun intalti tuyyo fuudhe ayaa gurbaa kanaan qabdu gurbaan kun intala tanaa wajjin ayaa waliin qaban mana bubee keessatti yerooni fi arra haasaa intalti sodaa takka malee nyaara tokko malee firii taatee waan san jetti akkasiin jetti silaa isiniin immoo gurra keessaniif dhabdan ammaan tana tagartee gurbaa miciyyoon ijjeesaa waan intalti akkana godhaa osoo hin tahin gurbattiin kun ballaan gaafa fuudhaa kee intala isumaa qabaan kaleedha namni naafaa intala isumaa qabaan kaleedha baala geefi gowwaa fi wallaalalleen intala isumaa gadiiran qabaan kaleedha amma dubbii tana namni kun wadda araba gudduu gaba garaanallee numa jirti mucaa sooshaal miidiyaa kanarratti sa'aatii 24 iyyuu jiru fi taatee kanaaf akkatti iyyuu jiru kana akka feetillee yoo taate namni aantiin isaa ta'uu bi'ee kan mubaarak kana abuu haadhaan nu qabeete gurbaa kana itti fuudhuu barbaanna intala tana nuuttu gartee itti kadhate kaasimaa isaa turtee jaartii isaatiin haa isaa goone fi eegaa ilmi tokko gaa fuudhaa eegaa sadeen ebbaa goonufaa dhaqaniituma gaa sadeen gartee susuma sadeen dhaqaniituma ganda soddaa san namaa dhaqanii mire warri gaafa san dhaqeef sun abuu gurbattii kana waliin fuudhuu barbaanna amannillee nama takkanaati harkaan nu qallate intala tana meeqara dandeessanii mucaan kun ilma islaamatii nama oromootii oborowaatee sin sheeneessa mucaa kana gargaaraa namni jeenni jira hin jiru duuba ammaan tana gurbattii kana gargaarumni jirti eeni jirti nama oromootii isaa miti hafedillee uuma gargaara intala tanaa miti intala takka tagartee paablika kana natti akkaan tuqamiin taqaamni siidaa gartee qilleensa daggadoon beeyin intala kabajaa qabdu itti fuuna yoo jan nama as keessa amma waliin jiru kanaa miti nama 1,100 takkaa jala jiru kanaa miti nama fedhee gargaara duwwaan ifiin hin feene
namaan hin fedhanii inni sheeka tahee nama gartee diin tahee intala paablika kanarratti wanni kun qaama kee yookaan yoo godhe bagan godhee nama jiru bultiidhaaf naa taati boruun irraa horuudhaaf haadha gudeeda haadha garbaa haadha dhiqee naa taati je'eetoo bultii barbaadamu sababuma isii kanaatiin saapoortii namni kun aana godhu jee waan kana deemuu jira asin jira laalammaan tana intali tun intala ayaa isaa taatu miti isaa kanaa ka waliin iyyaan agarru kana gargaar isaanii gargaarraa yoo fuudhaaf gartee intala gartee aboo akkanaatiin biyya keessa argadhee takka intala kabajaa qabdu ta nyaara qabdu ta hoodaa safuu qabdu ta akkanaatiin fuudhuu deemaa na gargaaraa yoo jee namoonni gargaartan duuba intala fi fuuloo baatee miidiyaa kanarratti nama gurguddaa san nama kuma meeqa dura teessee akkas jettu akkamitti mucaa kanatti fuunaa hojjettan afaanuma keessaniifu maal taatan jara keenya dhimmi duuduu dhabuudhaa san sila erga wal fuudhan dhiiga qabdi abbaa dhiiga qabdi sana boo dhiigattu gaafatamu bee waan dakkaluun qabu abbaa dhiiga qabdi dhiiga fi abbaa barbaaddata dhiiga fi abbaa dhiigattu barbaaddata guma qabdi heera sun guyyaan abba qaba tasanii asii ammaan tana achin jira laal jira keenya. Galatoomi gaafii tana walitti qabeetin akka nama looyara isaa tokkotti dubbachuu fadha. Maaliif jennaan ani waan keessa kiyya jirtus waan bakka kanatti dubbachuu fadha. Ani durallee dubbadhee ture waan amma mubaarakuma faada fi mubaarakatti himatee keessan dhufe malee manaa fi maarreen sirna gargaara abuuma tikeetan bira dhaqu. Kabaar baar jee dhugumaleen quufuu jan. Mama banguyyuma tokko booniyyee keessa kaa'ee haa ari'u ana waliin raajaa qabu akkas. Takkitti nan barbaadu dhugaan sitti maami jaalalachuun tuni bal'aadha. Takkitti masalee haa gallakkisu bas kanaas. Fedhu haa wajjiraatu fedhu adisu. Takkitti isa yoo danda'aniif dooraara kuma takka kan inni nagaa batteen kan hin beeku hagamitti dhufee mubaarak wajji manaa fi waan xaabiyaa kana maraasan. Amma egaa miyyoon akkana ta'e gargaarsa guddaa kana egaa kanas gargaaraa turan ta'e haa jaartii isaa bira dheetu deemee takkitti keessa wanni haaluun luqqatu waan wal cinqinuus hin qabdu dhaggeeffadhaa. Isa bardubbiin karaa biratti si galtee badhaate namticha keessa kaa'uun deemu yoo mirmirraa kute boodetti gaafatamtanii eenyuma sulumaa san fudhataa jechuudha malee namicha keessa kaa'uun deemu. Namichi shaamboonni jirti ufiraadhaa duraan ufiraadhaa hojjeta innillee kunturroo isaa namicha kaan bira jiraa jedhanii bira. Namichi mamma bayaan bara fiifuun inni seegaadhaa jedhan waraabamee jira. Kasaatis ala jira kamixiyyoo isaa jirti ammoo inni kamitiyyoodhaa wali sapiraayisii isa godhuu deefu waan ufiifillee ala jiruufii jedhan. Kanaaf akkasitti ilaali yoo amma bayaan akka namtichi kun fuudhee miti yoo asidiitti naqe fuula ishii jijjiiru yoo namni waan ta'uusan dhaggeeffatu kan isaa godhetti gaafata. Maraasa ha gargaarsa guuree waliif fideeoo ha tikeeta muree fi amma bara tikeeta murtanii walitti haa darbanii jettan haa wal qabbaneessanii jarri oowwan qabu jarri lachuu qabbaneeffatee jira. Godhamee maraatanii bada erganii haan godhamee maraatanii bara turumbatu. Anamma wanta kittiin saawwannaa lazim kabaar baar jemaleen quufu jaalaltana waan naqabdee beeku fi gaa kan hin dubbachaa jiru. Iddumatti namni kumaa fi dhibba lameen kunis simboodhaafis sagalee ta'a asitti simboodhaafis sagalee ni taana haga mamma baan dhufu miyyoo Itoophiyaa keessatti guddoo deemte san viidiyoo daleennee jirraa fi jalas gasseenati duwit sheer kompilinki godhaa fi gaafa Oromoodhaa maal tokko sin callisiisuu fi maal tokko sin affanuun beenu dhageessanii. No, isa dogoggortee jirta. Isin kanaaf bari isin gaafannee turre nama lubbuu baddee yookaan nama gudeedame nama waan nyaatu dhabeef sagalee ta'uu dursamu muttee shakarte yookaan muttee gabbaate yookaan kunturroo muttee dhabeetti sagalee isaanii sadaqaa itti guuruu dursaa jennee baro. Turumbatu deemu TikTok jala laaleen kaneen viidiyoo maree. Kanagaa amma bar mana banne gargaarsa viidiyoo gosa malee gargaarsa wayi mana bantanii. Mana bantanii fi guyyaa qabuufin kan barbaachisu silaa kana sagalee ta'uufillee yoo taate. Kana dhiiftaniit muttee shakartee kuduraanuu qubaanuuf geemashitee uffittee raafii haftee amma bayaanii fituu deemtan hin barbaachisu kun. Lubbuu namaa baraaruuf. Namni nyaadhaa jee abbaan kun barsanii bara. Nyaatu hin deemu ajjeesuuf deemaa bara ajjeese gumaa amma sagiree amma finnee hoggaa ajjeesee inni harka keenya. Booda ammas gumaa kafalaa ta'ee dhufte sadaqaa kana dhufte dhuftanii. Harargee fi tuulama wal afaan kaa'u yaatan dubbiin takkan jirtu mucaan tartiiban qabu. Milyoon intalli nama kabaja qabdi. Asonni kanaaf nuti harargee fi tuulamni kabaja walii qabna. Gartee milyoon amma haati irraa daa'imni gartee poolisiin jalaa ajjeesite tana gargaara kola. Walii galee. Yoo normaala qabaate nuti jaarsa jaartii abbaa gadi ibsa abbaa jaalaan kun odeeffannoo walli isaan gargaare nama kabajaa qabu.
jaartii kabajaa qabu harkatti ni gargaara akka oromootti mubarak musammaa galatoome ni gargaara ni beekna nama baalage oromoon kabanye oromoo gubbatti waan hin taane ifin fannisa jaarsi kana jedhu isiin ammoo waan hin taane kun hin ta'u nuti tuulamaa fi harargeen habaja qabna hin barbaannu gurbaa keenya ibsa yaaduma kana qaba gabaabumatti. Ani immoo yaadni kiyya guyyaa tokko dhaqeetu mallee taatu fakkaa isallee taatu taffinne takkitti wajji rafeetuma jiruu tan arge takka ammoo nama birallee taatu fuudhati itti geessaa agarsiisaa bakka amjaa kana nurraa rabshaa nurraa dhaabinaati. Faadhan teenya sirriitti miti hedduu jira hedduu qabna. Jara jansiisaa itti agarsiisaa bakka takkaa yoo akkasii beeku. Ibsaa bar amma siifi nan jiraa kuni kitaabni waraabisaa lafuma haasaa jan. Amma reefu yaaddaa nuti urree isinitti barreessan akkati jinnaan dhuftanii kitaaba miti yoo simbootiin gad dhufte. Amma naannootti achi deebita. Haa gargaaru kanarratti fokus godhii isin jechaa miti yoo ammaan rakkate ta'a biyya keessa godhan tana ishirratti ishee sagalee ta'a. Duutee barbaaree maal gargaarta? Haala gargaaruudha. Sagalee ta'uu fi haala gargaaruudha. Haala barsiisuudha.